Oromoo assalamu alaikum warahmatullahi. Mucaan kun walaloo isinii qopheessee jira. Cadhisee ilaaluu duutii Hacaaluu Garaanaa nyaatti jedhee waa isaatiif itti cinqabee walaloo isinii qopheessee bakka dogongora nu sirreessaa like subscribe godhaa nu bira dhaabbadhaa isiniin jedhaa dhaamsoo qabaatetti isin dabarsee jira. Hayya tafaddal keessumaa keenya. Akkasuma duutii Hacaaluu nu hunda kan gaddisiisee fi seenaa qabdu nama seenaa akkasitti obboleen kiyyaa YouTube kana subscribe godhaa, like godhaa, follow godhaa, Facebook kennaa page jechuudha. Akkasitti nuti dhaabadhaa yaada kana. Gosa koo kan seenaan hin ganne qaroo fi beekaa hayyuu kan abdiin kutanne. Hedduu gumaachitee baay'ee nu boonsite uummata Oromoo kan idil addunyaa jirra jirtuu qofaa namoota miiliyoona 60 boonsite. Gaddi keenuuf gaddaa obsi kaayaa kuma yoomiyyuun dagatu seenaan si yaadata Oromoo qofaa miidhachitu dubbata. Hojiin kee bareeda qabsoon kee mi'ooftu dallansuun kee haqa. Oromoof qabsooftee irbaata rasaasaa si godhan kaadanqa. Wayaa ceekoo hacuu garaan na boora'e. Onneen nama daawee qaamni kan koo dhume sammuun koo boba'e. Qaataa imimmaan lolaasee qaamaa fi qalbii kan koo dachetti dhangalaasee hundarra harcaasee yaa ceekoo ati kootu situ addunyaaf falaa yaa Oromoo kan koo dhugaa isiniin jedha lubbuu kan koo wareegee yaa ceekoo deeffadha. Kuni dhugaa miti jechuu dandeessanii dhagaye Oromoo dhugaan jirtu tana siidaa Minilikii afoo isaa dhaabbannee irratti wareegamnee morma irraa gataa hiddaan isa buqqifnaa. Morma irraa gatee siidaa goota kan koo kan seenaan yaadatu kan Oromoo miti addunyaan dubbatu siidaa isaa fidee achitti dhaabbadha. Inni qamoon kan koo hin duune ni jira goonni yoomuun du'u ni jiraata malee. Lafee isaa fuunee biyya hayyuu keessaa handhuura deeffanna. Handhuuraaf dhiitamee irratti wareegamee mootummaa fokkisaan sirna suukaneessaa Abiyoot nyaattame. Oromoo koo ka'ii wal kakaasii sirna suukaneessaa tan kaleessa jiddee sirna fokkottuu nutti deebisuudhaaf numa fakkaatanii numaan nu bitanii aacee koo beekaa hayyuu duree qabeessa koo nu jalaa nyaatanii. Aaceen koo maal godhee dhugaa jirtu baasee lammii ufii kaase. Dhugaan jirtu kana dhaggeeffadhaa namichi fokkisaan Minilik jedhu eengadda yaabbatee numaan nu fakkaatee yeroo biyyaa dhufu akkuma dhufeen harkatti eegalee harka ciree fitee diinni bardiinuma aayyolee saswaamee harmatti seegale. Kuni sanuu caalaa innis as baafatee taargettii gurguddoo nurratti raawwate. Morma keenya ciree lafa keenya saamee numaan nu fakkaatee numa keessaa bitee gocha suukaneessaa nurratti raawwate. Aaceen saniif lole saniif bobokkise goonni ija dhiigaa yoomiin usee ciise goonni ija dhiigaa yoomiin usee ciise. Baay'ee sirritti dhiichisee baay'ee isaa dubbate amma himeen fituu seenaan goota kiyyaa. Dhuma dubbii isaa akkana jechuudhaan dubbii isaa eegale. Minilik jechuun saree gaafa biyyaa dhufu harree isaa yaabbatee eessatti nuu beekaa farda isaa argatee. Fardi inni dhaadatuun kunoo abbaa qabaa abbaan isaas kana innis kan Oromoo keessaayyuu kan dajee gootaati. Qalbiin koona cabee baay'ee na fagaate sammuun wareeramee yaada koo dheeresse. Aacee koo ni bayaa seenaan si dagatu rabbillee nungatu seenaan si haa yaadatu. Aacee koo ilmi dhiiraa hin booyu ni bobokkisa malee akkamiin callisuu reenfi kan kee hambotti galee. Achitti awwaalamee numatu baasaa numa baasa dadhabnus ijoollee itti guddisaa. Wallaahi billaahi rabbitti kadhaa lafeen kan kee hin hafu akka awwaalameen ofiillee dadhabnu ijoollee guddisaaf reenfa isaa baasee biyya gootaa keessaa takkittii fi qaroo hayyuu hambuu achirraa eegalee qalbii kan koo deebisaa sammuu kan koo jiisaa gaafii isaa gaafasii eegalee siidaa Minilikii achirraa
gaafa si eegalee siidaa Minilikii achirraa gargartee siidaa kan kee dhaabaa Oromoo qofaami addunyaaf si ibsa. Walitti kana fakkaataa jechuudha. Yeroo itti aanutti waa'ee makanaan kan ol qabate jechuudha wantoota tokko dhiyeessu. Walitti kun kan qophaa'ee guyyaa 4 duraa soo haalli Facebook irratti yookiin immoo gaddiin dhagameetiin jedhe waan kana dhiyeessuudhaaf kan siisitaa waasumaa